كان أمة قانتا حنيا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به فقد اهتدوا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صحيح شيخ أمين إلما بابا كينيا بغينا جان دفتي بيا نيروبي كينيا بغينا جان دفتي بيا نيروبي كينيا نجيان دفوكي تمفراhi sana نجيان دفوكي تمفراhi sana أهلا ومرحبا بك في كينيا كلنا اجتمعنا لأجلك هنا هدودا كسجالنا هدودا سينبولنا welcome to Nairobi جرد يبني سينجلنا welcome to Nairobi جرد يبني سينجلنا بغنا جان دفتني شيكوني بدعاتوني هيوتا من بدوني اسنيس درغوني تكالا في بودا برتوني ديني يام سخيني خبتني اسد مفرقمتني كنت خيسنو ولا توما اسلام الكيس ربيني كنت خيسنو فادا اسلام الكيس ربيني ركوم مدكينيا تران واتي كويسني فيما سلتو دغيجرا رهدون نما كرينيس بيا بهي زراعة بيا أرما درينا جرتيرو أسيفتي ديما ركوتو بيا باسي رهدون نما ركوتو بيا باسي رباي نما جرورا كوم بيا كانون در رحمة بربيلان دوما جرني وانيا تندبني هما هونجيني تيبوتي بيلا دافي نما ولمان دوغا جرتي هنام بسنهم تما ركوا كان عيسوف إنك أبو جتشما نوتيس ولين هاقود دنو ركوا متادا وانكم مغرغارا دعايداس كودا الله النمودين ركوا كان على بيرام فتنمون بايدا همتودا أني سورلو ديا تمري asmati tabada dega naftura sinin jala alhamdulillah mashallah takbir tawakkalti sanatuni takbir
fakkaata. Irratti deebi'aa hamilee haalaan shoo. Isaan wajjin kan jiran artisti Jaafar Yusuf illee hamilee kennaafi. Artisti Jaafar Yusuf. Akka laalutti karaa shiitaa inni muduun saa Jaafar. Hamilee uummanaa kabajamoo artisti Jaafar Yusuf. Biqiloota ergamanii obboleessi leellaa. Isaanii foo hamileen akkamii gaariin jirti. Isanii wal arguudhaaf hedduutu akkanas hedduun gammadee jira. Immoo deemganda giseenii fi Naayiroobii seenu namni hedduun baga nagayaan dhufte maal jaalakkii baga nagayaan dhufte maal. Anamma as keessa Naayiroobii tana osoo hin ta'in galma kana keessa obboleettii uumaa tiyyaatiin jira. Isii hamilee dhaboo yaa Khalee ishaayii booda fira kiyya kan Naayiroobii jiru lakkaa'ee diddamii takkaa ol ta'an isaaniif osoo hamileen haa kannate. Fira haalii kiyya daran obboleeyyan kiyya kanaan wal arguu kiyyaaf hedduu takkan gammada. Ifiif hamilee osoo ifiirra deebitanii hedduu dasbata. Gareen aartistii waan kana dalaguu keessatti gahee taphachuu qofa osoo hin ta'in isaanirraa waa laman bareedan. Ta duraa maali? Diinan Islaamiif dalaguudhaaf akkaataa rifeensa keetii murteessaa miti. Tilaawaa moo tilaawaa ati murteessaa miti. Fedhiidha. Kaka'umsa diiniif qabanii mee isaaniif hamilee osoo amantii Islaamaa keessa guutuu akka olaanaa geenyu. Amantii Islaamaa keessa afaan gaafa Suwaayilii kanas hin beeku. Silkii gisee daboolan jaamboo numa jaammaali jaamboo biiraadha moo maal baanani? Ayaa jaamboo. Jaamboo illee. Jara keenya amantii Islaamaa keessaa abbootii amantii wanni jaamu jiru. Namuu abbaa amantiiti. Amantii Islaamaa keessa beektota amantiitiin jira. Kaniifii fi nuti isaan kabajnu malee abbaa amantii wanni jaamu jiru. Akka amantii birootitti isniinarraa gahiidhaa alada kanamaatiin namni dilaawee alada bakka amantii isaa seenee maal abbaa amantii akkana du'aayi naa godhe dhiifama rabbiin akkanaa godhu hin jiru haasawwan akkana amantii Islaamaa keessa. Namuu abbaa amantiiti. Namuu takka takkatti irraa gaafatamuuf taa'a. Kana mirkaneessite gareentu dirqama diiniif dalaguuf akkaataan alaa mul'atu kun jara keenya takka anaa mudawwara uffatu agartanii ganaafillee waa hin uffadhu isaa. Mudawwara irraa rakkoon qabu wallikin na caqasa. Arrakkoon tiyya nama mudawwaraan Islaamummaa madaala. Jiinsii uffataniitis diinan Islaamiif dalaguun ni ta'an agarsiisuu fedha. Agarsiisalleedha. As booda mudawwara deemuun ijaan hin qabu. Ummata kanarraa baay'ilama isinii haaseenu mudawwara eegalu akkam jettan. Jara keenya akkaataa alaa nama naallee namarratti murteessuudhaan miseensa dina takka dhabu jirra. Nama torbaan guutuun salaanne kanifii fi ummata qofa salaatu imaanni keessani jira jennee hiree kan nuufii qabna ijatti babaasuu hin qabdu. Ha musliman ta'in kanifii fi sabaan takkaatu amantiif kutaa waliin qoodnu jettee wajji jiraatta. Kana ka muslimaa ka didhaawema akka buttuun laalta. Wajji jireenya adeemsa keessatti lakkuma nama komataa deemnuuni miseensa laa ilaaha illallaa dhabaa deemu jira. Wajji taanee maraatas dajjaalli beekanii dajjaal yoo ilma qabaate ilmi isaa yoo muslima ta'e obboleessa ta'e. Ilaasa kana wanni kan jedhu tabiroo amantiin ta'abbaati. Biitti tawaliiniiti maal loojika jootti nama dha. Amantiin tarabbiitu rabbiitu hordofaa jee amantii tana nu kanne akkasuma miiboo. Amantiin ta'e eenyutu ta hordofu jiru. Eenyu kan nu kanne hordofaa jee.